namni gariin doktor gammachuu waa'ee isaa dubbannu waa'ee isaa tu'inu hayyuu guddaa kana dhaqeeytanii nama guddaadha wanni akkasiin jirtu guddina namni rabbiin beeyne qabu hin agarre jiru. Muhammad namichi nabiyyicha jedhan Qureesh immoo gosa isaa. Amantii Islaamaa tuffatanii amantii Kiristaanaa tuffatanii khabareessan harkaa ture. Namoota san eenyu ergi jennee gulaallu namoota akkanatti duuba jira jechuudha. Anuma barra amantiin siyaasaa. Guddina isaa beekamtii isaa hayyummaa isaa kana isaa amantii teenyaa fi nabiyyi keenya biratti hizaaba keessan seenu. Saba tokko naannoo tokko yookaan ammoo gartee nama hanga tokkootiin jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawajumtu daawwattoota keenya kan jirtan nagaa fayyaadha. Kun barkoo miidiyaadha. Barkoo miidiyaan miidiyaa keessanii kana jajjabeessuun dirqama keessanii like, share, subscribe godhaadha. Comment nuqannaa viidiyoo keenyas daawwadhaadha. Faayidaa rakkannaa namuu gama dandeessaniin deeggarsamtaa isiniin jenna. Arraan ta'uun irraa dubbannu haasawaa Dr. Gammachuun dhiyeenya kana godhe taasisa keessatti waan